Kan argamnu naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina Guraagee aanaa Inniroottiram. Bakki yeroo ammaa kana itti argamnu immoo ooyiruu investara obbo Daanyee Dhaabaatiim. Oomishaaleen bakka kanatti oomishaman hedduun isaanii gabaa tasgabbeessuuf kan oolan akkasuma immoo gara biyya alaatti erguutiinis sharafa alaa kan argamsiisanidha. Naannoo kana hektaara 4,000 jira. Aanaa lamarraa kun aanaa Nooree Chaawara jedhamu gama karaa biraas immoo achiin jira. Qabeenaa keessas abukaadoo bichaan dhaabbatee jira. Yaa walitti naannoo 10,000 akka waa'eetti dhiyaatadhee yaada. Amma boqqolloon asii kun haamameen maashinoota argiteetti amma botti bobba'uuf. Kan ka'u boqqolloon asii. Xuquraan mudiin kun $1 fida. Oomishaaleen baadiyyaa biyyattii keessatti oomishaman sharafa alaa argamsiisuun cinattis giddu gala gabaa Finfinneetti dhiyaachuun hojii gabaa tasgabbeessuu keessatti gumaacha olaanaa taasisaa jiru. Kanaaf immoo kuusaa eemmennitu ragaadha. Amma fakkeenya olaalte paappaayyaa har'a birrii 15 gurguraa jirra. Qonnatti irrattis kanumaan kenninaaf. Muuzii birrii 27 itti furuuttidha kennina. Asitti amma birrii 35 gurguraa jirra. Burtukaana birrii 50 gurguraa jirra. Abukaadoo birrii 40 gurguraa jirra. Amma waan baay'ee fayyada. Kuni tokko ana fayyada. Lammaffaa naannoodhaaf dallaalaa warri jedhaman kana gidduudhaa bahu. Eenyutu arga qotee bulaa fi shamataatu wal arga. Kana jechuun immoo gabaa guddaadha. Lammiilee hedduunis carraa hojii argachuutiin jiruu fi jireenya isaanii ittiin gaggeeffachaa jiru. Jeetama birrii 30-40 naa kaffala. Namoota baay'ee wajjin hojjechaa jira. Sabaaf sablammiidha baay'eedha. Hunduu jira. Sabaaf sablammiidha hunduu baay'ee jira. Waan baay'ee walirraa barachaa jirra asitti. እንደዚህ አይነት ኢንቨስት በየቦታ ቢስፋፋ hojiin investimentii akkasii osoo biyya keenyatti babal'atee hojii dhabdummaan hin jiraatu jedhee yaada. Kana qofa miti. Hawaasa walitti fiduu keessatti shoora olaanaa qaba. As keessa saboota sabilammoota garaagaraatu jira. Tokko tokkorraa waan barannu qabna. Fakkeenyaaf aadaa, afaan wal danda'uu fi jaalala walirraas baranneerra. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaatti itti gaafatamtuun qajeelcha misooma investimentii fi industirii godina Guraagee aadde Ametirraf Huseen piroojeektii investimentii godinichatti argaman 341 keessaa 155 qonna irratti kan bobba'an ta'uu kaasanii investimentiin carraa hojii uumuu qofa osoo hin taane hariiroo hawaasaa cimsuu keessattis shoora olaanaa qabaa jiran. አንዱ ከኢንቨስትመንት ትሩፋት ከምንላቸው ነገሮች ውስጥ bu'aan investimentii guddaan carraa hojii uumuudha. Carraan hojii kun ammoo hawaasa naannichaa qofaaf osoo hin taane kanneen naannolee biyyattii hundarraa dhufaniifidha. Lammiilee Itoophiyaa hunda as keessatti argachuu ni dandeessu. Kun immoo kan namatti argisiisu qindoofnee tokko taanee yoo hojjenne bu'aa buusuu akka dandeenyudha. Akka godinichaatti bara darbe oomishaalee alergii qonnaa irraa galiin yuuroo miliyoona 3 siqu argamu itti gaafatamtuun qajeelcha misooma investimentii fi industirii godina Guraagee aadde Ametirraf Huseen himaniiru.